Yuuyaa shama akkam jirtu nagaa keessan jecha yeroo dabre waa'ee asset is equals to liability plus owner's equity kan jedhu waliin ilaallee turre. Achi keessaa kan nuti har'a waliin ilaallu owner's equity jechuudha. Owner's equity jechuun maal jechuudha jennee yoo haa ilaallu ta'e owner's equity jechuun it is the ownership claims on total assets. It is equal to total asset minus total liability jechuudha. Owner's equity jechuun total assetii hir'isuu total liability jechuudha. Owner's equity jechuun qabeenya waliigala dhaabbatichi qabu kan waliigalaa total assetii hir'isuu idaa namaa yookaan immoo liqa yookaan waan isinirra jiru wanta isinii kennamee kan dhaabbata biraatis haa ta'u idaa yookaan immoo liqa biraa kan dhaabbata biraatis haa ta'u kan isinirra jiru eega kun irraa kaffalamee dhume booda kan si harkatti hafu isa kanaan maal jettan owner's equity jechuudha. Owner's equity jechuun walumaa galatti owner's equity is equal to total asset minus total liability jechuudha. Walumaa galatti eegaanii fi qabeenya waliigalaa dhaabbatichaa total assetii dhaabbatichi waliigala qabu irraa hir'isuu waan idaa isinirra jiru waan dirqama kaffaluun sirra dirqama ta'e kan liqii namaa idaa namaa kan isinirra jiru eega irraa kaffaltanii booda kan hafu san isa saniin maal jennaan owner's equity jennaan. Owner's equity jalatti eenyufaa jira jennee yoo haa ilaallu ta'e fakkeenyaaf kaapitaala maallaqa jechuudha. San booda withdrawing kaati haftee eegaanii fi bu'aa fi kasaaraa isaa shallagamee booda bu'aa isaa addaan qooddattan isa kanaan drawing jennaan. Inni kan biraa kam jechuudha revenue jechuudha. Inni kan biraa revenue jechuun maal jechuudha inni yoo niif haa ilaallu ta'e galii jechuudha. Galii ati argattu maalirraa waan oomishtee takka oomisha kanarraa oomisha kana gurgurtee galii ati argattu jechuudha. Isa kanaan revenue jennaan. Expensiin ammoo baasii revenue kana argachuudhaaf jecha oomisha kana oomishuudhaaf jecha baasii ati baastu isa kana maal jennaan expense jennaan. Kana afran kana isaan jala qoodama owner's equity jala qoodama jechuudha. Capital jechuun maal jechuudha inni yoo ilaallu ta'e yeroonii fi kaapitaala walitti dhuftanii kaampaanii tokko dhaabbata tokko yeroonii fi ijaartanii kaapitaala namu hanga walitti fidu qaba maallaqa namu hanga walitti buusu qaba isa kana maal jennaan jechuudha. Isa kana capital jennaan jechuudha maallaqa jennaan jechuudha. Kana jechuudha the term is used to describe the owner's investment in the business and investment made increase capitals. Maallaqa dhaabbata kana guddisuudhaaf waan invest godhame kanarraa galii ati argattu maallaqa ati argattu maallaqa guddaa isa kana maal jennaan kaapitaala jennaan jechuudha. Capital jechuun isa kana. Drawing jechuun refers to the owners withdraw cash or other asset from the business for personal use. Qabeenya dhaabbata kanaa kan biraasiittis haa ta'u kaashiidhaas haa ta'u eegaanii fi bu'aa fi kasaaraa isaa shallagamee addaan bahamee booda kan ati argattu isa kana kan ati withdraw gootu kan ati adda qooddattu geehe jechuudha karaa biraatiin. Isa kana maal jennaan drawing jennaan jechuudha. Withdrawing jechuudha karaa biraatiin. Revenue jechuun akkuma nama isinitti hime galii jechuudha. Dhaabbata kana keessatti waa oomishtaa yeroonii fi waa oomishtee waan kana ni gurgurtaa yeroonii fi waan kana gurgurtee achirraa maal argatta jechuudha galii argatta jechuudha. Isa kanaan maal jennaan isa kanaan revenue jennaan jechuudha. Isa kanaan revenue jennaan. Inni kan biraa expensiidha. Expense jechuun is the cost of asset consumed or service used in the process of earning revenue. Adeemsa ati baasii ati fayyadamte galii kana argachuudhaaf jecha revenue kana generate godhuudhaaf jecha baasiin ati baaste isa kanaan maal jennaan expensiidha. Kanneen guutuun maal jala ramadaman jechuudha owner's equity jala ramadaman jechuudha. Kanaafuu chaanalii keenya kana subscribe like share godhuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'a.